hiikadhu hin hiikadhu gowwa fakkeessaa jira. Gowwa ormi lafa jala gamnummaa hidhataa jira. Nummoo qawwee xixiqqoo mul'ifannee kun immoo taruun warraa fuudhuu barbaada. Kun sirrii miti. Dhimma kanarratti durarraa hin keessa ture. Waa'ee Gimboo Sabaatti gaaftu obboleessi kiyya. Dhugaa jette. Gara lachuun argama laal Gimboo Sabaatti irraa baradhaa. Mootummaan naannoo Amaaraas hiikadhu jeeni lallabaa hin jiru. Lallabaa jira? Gimboo Sabaattis gabbaasee Facebook irratti maxxansaa jira? Maaliin jechaa jira? Warri qawwee qabdanis hin mul'isfatina. Waloo dhaqee maaliin jee? Qawwee ta'e fan dhoofadhaan jeen waan dhufuun beekani. Hiikadha jechuun dhoofadhaa, tolfadhaa, jaarradhaa, qopheeffadhaa. Kanaaf waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee hidhachuuf hiikkachuuti miti. Waa'ee kabajaa Oromooti. Tarii waboon as qofa jira sitti fakkaatan keessatti hin dhaladhe nan beeka. Nan beeka. Keessatti hin dhaladhe keessatti guddadhe qubee afaan Oromoo isaan biratti hin baradhe. Nan beeka. Waa lama hubadhaa warri waboo jaalattan. Dhimma kanarratti waan strategically yaadamee hojjetamuu qabu malee siyaa'inuma callisanii harka dha'ullee gaarii miti. Akka mootummaatti illee ka'anii qawwee caccabtuu qaban jedhanii geerarullee sirri miti. Qawwee miti dhimmi isaa. Dhimma kabajamuuti dhimma tarsiimuuti. Kanaaf waliigaltee amma bifa lammataan goone jedhanii miti. Waliigaltee san ifa godhanii mootummaatis caasaa nageenya isaatii fi caasaa waraanaa isaatiitti qajeelfama ifa ta'e kennu. Dhaabnis akka waliigaltee isaatiin miseensota isaatii fi waraana isaatiif qajeelfama kennu wanni kun xumuramuu qaba. Dhimmi kun dhimma uummataa ta'uu hin qabu. Dhimmi kun adda bilisummaa Oromoo, mootummaa Oromootii fi hayyoota Oromoo nu laallata. Uummatatti gadi deebi'ee uummata walitti buusuu hin qabu. Kana ol deebinee waan furru ta'a. Abaa'oon jaalattaniimi? Harka qofan da'ina. Isinin gorsadha. Jaarman kun waggaa 27 adamsamaa ture. Waggaa 27 takka bosona ture, takka biyya alaa ture miti. Gadi jaara. Lammiidhaan amma waliin haasaa dhufne. Waajjira haa banatu. Sirriitti haa jaaramu. Har'a opiniyoo hin jibbina. Rakkannee akka isiin aangoo fuutu kan goone. Dhaabni isaanii maneedhaa ture. Dhaabni isaanii bosona ture, takka biyya alaa ture. Biyya bulchaa yoo jenneen caasaa sirriitti jaarame hin qaban hagamma. Kanaaf dhaaba jaalattanii faarsuun qofti gahaa miti. Faarsuun qofti gahaa miti. Warri opiniyoo keessa jirtanis yoo dhugaadhaan dhaaba haaromsuu barbaaddan ofii haara'oomaa uummatatti siqa. Dhaabuma tokko cimaa hin qabnu dhugaa yoo isatti hime. Dhaabuma cimaa tokko hin qabnu. Dhaaba jaalannu qabna. Kan faarsinu qabna. Kan duunuuf qabna. Yes. Dhaabni siyaasan teenya maaliin jee gaafa biyya kana dhufe. Siyaasan teenya siyaasa diddaa resistance politics irraa gara governance politics ce'uu qabdii jenne. Diduudhaaf dandeettiin barbaachisu bulchuuf dandeettiin barbaachisu adda. Beekumsi humni namaa hooggansi tarsiimonsa. Diduudhaaf magaalaa keessatti madda xiqqoodhaan girgireessuu dandeessa. Diduudhaaf. Biyya bulchuudhaaf araddaarraa kaaftee gandarraa kaaftee hanga federaalatti nama qabaachuu qabda. Oromiyaa keessa ganda 6,500 jira. 6,500 irratti nama bulchuudhaaf yoo xiqqaate nama 20 yoo si barbaachise kan jaarame kan leenji'e kan mindeeffamuu danda'u imagine. Maali sodaadha beektu? Osoo as nyaata kaaroo goonu osoo jaarmee keenya illee hin cibsini. Aangoon deebitee immoo fakkeenyaaf dhaabota mormitoota kana keessa yoo seente ummanni warqii nu roobse eega biyya misoomsuun biyya bulchuun immoo humna namaa cimaa tarsiimoo cimaa gubbaa amma jalaa jiruun ta'uu qaba. San odoon jaarratiin aangoon deebitee nu harka buute rakkoo seen. Amma alagaan maal jaa ganama dubbachaa jiru alagaan maal jaa Oromoon biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u amma kan jedhan.